UN gabaas dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti jarmiyaan deeggarsa namooma qindeessu ochaan akka gabaasetti aga kaleetti gandoota 66 aanalee godin baalee gujii fi arsii lixa 8 jal jiranii fi aanalee naannoo Somalii keessatti dhibeen kun mul'ate. Itaanan biiroo fayyaa Oromiyaa fi qindeessaan balaa fayyaa hawaasaa obbo Tasfaayee Kababaa agammaa namoonni 13 Oromiyaa keessatti dhibee kanaan du'u himu. Weerarri kun ji'oota muraasa nu bira jira dhugaadha. Oromiyaa keessa godina 3 keessatti facaatiin dhukkuba weerara kanaa jira. Godina Baalee, Gujii akkuma kana Arsii Lixaa keessa jira jechuudha. Isaan keessaa aanaa 8tuun gabaasa kana riippoortii godhe. Godina Baalee keessa aanaa 6, godina Gujii keessa aanaa 1, akkasuma godina Arsii Lixaa keessa aanaa 1tuun gabaasan jechuudha. Hayyee hammam tureera erga weerarri kun ka'uu dhagahame? Ogeestii naannoo 28tti akka keenyatti hagayyaa naannoo 22 keessa jechuudha. Indeeks keeziin bakkeetti riippoortii jechuudha. Bakkee indeeks keeziin riippoortii ta'e kana keeziin kun irra hin jiru. Aanaa ollaa keessi jira jechuudha. Aanaa ollaa itti darbee aanaa ollaa irraa immoo godinni ollaa riippoortii godhan daangaa walii kan ta'an jechuudha. Walii galatti namoonni meeqatu qabamee jira ammatti dhukkuba kanaan gabaasi qabdan? Gabaasa gammaatti qabnuun kan mirkanaa'ee jiru keezii 856dha. Keeziin kun keessaa irra caalaansaa Baalee keessatti kan inni argamu. Godinni Gujii fi godinni Arsii Lixaas gabaasa kana qabu jechuudha. Lakkoofsi nama du'ee ni jira namoota qabaman kanaan dhukkuba kanaan? Jalqaba yeroo akka mul'atuun odoo namni naannoo keenya fageenya irras jiru odoo riippoortiin godhin turuu danda'u. Keeziin jalqaba naannoo 5 namni boqote jira. San boodas iddoo adda addaati riippoortii kan ta'e godina aanaawwan 8 kana keessaa gara nama 13 lubbuun isaa kan darbe jechuudha. Sababoonni ka'umsa weerara koleeraa kanaa maa'in? Egaa sababoota baay'ee jechuu dandeenya. Kun dhukkuba bakteeriyaan daddarbudha. Nama namatti daddarbu bishaan mana fincaanii qulqulluutti fayyadamuu dhiisuudhaan kan dhufudha jechuudha. Namni yoo bobbaa wajjin hariiroo qabaate seekooraal kan jennu kun tuttuqqaa afaanii yoo bobbaan afaan namaa galee dhukkubni kun namatti darbaa jechuudha inni guddaan. Kan ammoo kan fiduu danda'an dhiyeessii bishaan qulqulluu fi akkuma kanatti fayyadama mana fincaaniiti. Kun sadarkaa hawaasaa keessatti qulqullaa'ee yoo hojjetame koleeraan namatti hin darbu. Kun hanqachuu isaatiin jechuudha dhukkubni kun kan darbu. Amma to'annaa isaa irratti maaltu hojjetamaa jira akka biiroo fayyaa Oromiyaatti? Hojii guddaadha. Hojiin hojjetamaa jiru. Hojiiwwan kun aanaa muraasa keessaa sadarkaan isaan riippoortii godhan dhagaa 0 ta'utti jira jechuudha. Aanaa jalqabe keessaa amma aanaa 3 keessatti keeziin kun kan jiru malee aanaan 5 almost sa'aatii ammaa kana gabaasa hin jiran. Achi keessatti hojii guddaan hojiin qindoominaa hojjetameeti. Namni advokeesii gubbaa irratti hojii bal'aatu hojjetame. Sarveelaansii kan jennu faana dhahiinsi bakka dhukkubni kun ga'e dhaqanii barsiisuu, qulqulleessuu, itti fayyadama mana fincaanii qajeeshuu, dhiyeessii bishaan isaanii irratti daawwa bishaan qulqulleessuu danda'u kennuu yookiin madda bishaan isaanii qulqulleessuun hojii gurguddaatu hojjetame jechuudha. Hammam yaaddessaadha dhukkubni kun sadarkaa amma jirutti dhukkubni koleeraa yaaddessaadha uummataaf fayyaa uummataaf? Dhukkubni kamiyyuu dhukkubni namatti daddarbu akka kanatti keessumaa soorataa wajjin dhugaatii wajjin itti fayyadama mana fincaanii wajjin